الله وبركاته. hordoftoota keenya kan fagoo jirtan jaalawwan keenya xiqqaa fi guddaan, assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Kan isiniif halkanii, kan isiniif guyyaa, hundi keessanuu bakka jirtanirraa salaamtaan bakka jirtanitti isin haa qabdu jechaadha. Duraan dursee rabbii kiyya galatoonfachuu barbaada. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala guyyaa kana fayyaa fi iimaanaan nagayaan asiin nu gahu rabbiidhaaf galanni haa gahu. Eegas booda nagayaa fi rahmanni ergamaa jaalalaa, ergamaa rahmataa, ergamaa tokkummaa, barsiisaa barsiisotanii kan rahmataaf ergame, kan ummata dhugatti is qaceelchuudhaaf ergame, kan tokkummaa rabbii, jaalala rabbii nu barsiisuuf, guddinaa fi ulfina rabbii nu barsiisuuf, gabbartii rabbii qulqulleessuudhaaf ergame ergamaa rahmata nabi Muhammad irratti nagayaa fi rahmanni rabbii haa jiraatu. Eegas booda itti aansuudhaan hawaasa kiyya kan waliigalaa xiqqaa fi guddaa osoo hin jenne, keessattuu hawaasa keenya hunda keessanuu isin galatoonfachuu barbaada. Akka amantiittis, akka namattis, akka sabattis, akka lammittis, akka obboleessattis, akkuma itti na fudhattan hundattu galatooma. Galatooma. Rabbiidhaaf galanni haa ga'u. Hawaasa akkanaa qabaachuun, hawaasa amantiin keenya addaan ta'us, rakkoon ummata muslimaa rakkoo teenya warra jaaniif, gammachuun ummata muslimaa gammachuu teenya warra jaaniif, hawaasa Oromoo kan amantiidhaan adda addaa haga ammaa laayivii kana seenutti kan bilbilli keessan addaan narraa hin citin, kan dhimmi kun isin yaachisee hirriiba isin dhoowwee gariin keessan laayivii irra dhuftanii boochanii, gariin keessan masgiidatti dhuftanii boochanii, gariin keessan iddoo charchii keessanitti guyyaa kaleessa nuuf kadhachaa ooltan. Keessattuu luboota Minisootaa jiranii fi DC jiran, Kaalifoorniyaa jiran, akkasuma Teksas keessa jiran luboota hedduu kanatti bilbiltan, waldaan amantii kiristaanaa kan Oromoodhaa hedduu ulfaadhaa, hedduu galatoomaa isin jechuu barbaada. Keessattuu luba wandimmuun, qees wandimmuun guyyaa kaleessaa iddoo faarfannaa isatti ummata Oromoo muslimaa yaadattanii, obbolootni keenya kan muslimaa gadda keessa jiran waliin qooddan, waan isaan irra ga'e kana waliin seeraaf dhiheessina jettanii kaleessa charchii keessanitti nu kadhachaa ooltan. Akkasuma keessattuu Profeesaraa fi Dooktara guddaa kan ta'e Dooktar Qannoo, Dooktara Haramayaa Yuunivarsiitii keessatti waggoota 20 barsiisaa ture. Waggoota 20 barsiisaa ture. As Ameerikaa kanatti illee mana barumsaa Ibrahim Linkanitti saayinsii barsiisaa ture. Kolleejii
Concordia illee Ameerikaa keessatti illee akka Profeesar illee barsiisaa ture. Dr. Qannoo kaleessa Masjid Toofiqitti dhuftanii iddoo imaamni masjidaa iddoo imaamni Masjid Toofiq Masjid Bilal Masjid Toohi jirutti dhuftanii gadda keessan waan isin dhaggeeffame ibsatuu keessaniif akkasuma waan barbaachise gara lawiraatiin waan barbaachise lukkurraa haga lubbuutti ni kafalle jettanii imaamotan duratti kaleessa waadaan isin seentan sun waan hin dagatamne. Ni goona nutu dadhabneetii miti garuu dhuftanii hamilee nu jajjabeessuu keessaniif galatooma. Qabsoon kun qabsoo guddaadha jettanii itti amantanii ergamaan rahmataa ergamaan rabbii tuqamuun kun qabsoo ajandaa waa hundarra guddaadha jettanii iddoo farfannaa keessanitti farfannaa keessan dhaabdanii yakki namtichi ummata musliima irratti hojjate sun isin yaaddeessuudhaaf galatooma. Akkasuma obbaleetiin teenya nunnu taafaa jechoonni kee haasawaan kee garaa nama raafa booyicha imimmaan na keessa harcaase sadarkaa ati kabajaa ati amantii kanaaf qabdu inuma amantii kanallee niin fudhadhe jechuun kee waan laayyuudhaan miti waan tabaaf ja'amuu miti waan dhugarratti hundaa'ee laphee kee keessatti argamerraa jaalalaa fi kabajaa ati amantii kanaaf qabdurraa si simanna si ulfeessina si kabajna an haa dhufu dhihaadhu amantii kana jaalachuu keetiif galatoom ulfaadhu galatoom. Akkasuma gaa obboleeyyan keenya xiqqaa fi guddaan haala beetaniin barruudhaan sagaleedhaan gorsaan nashiidaadhaan kan nu bilbilaa turtan kan dhimma kanaaf guutuu addunyaarraa bilbilaa turtan feesbuukii keessan fayyadamuun pilaatfoormii keessan fayyadamuudhaan rasuula rabbii irraa ittisuudhaaf isaaniif tumsuudhaaf waan hedduu godhaa turtan hundi keessanuu artistii Kadir Marturraa jalqabee warroottan maqaa isaanii dha'uu hin dandeenye akkasuma Habtaamuu akkasuma obboleeyyan keenya kan an maqaa isaanii beeku hin beekne hundaa'u dhimmi rasuula alayhi salaatu wasallam ajandaa cimaa ta'uu qabsoon teenya guddoon tana ta'uu jettanii amantanii fudhattanii dhimma kanarratti fulleeffachuu keessaniif ulfaadhaa galatoomaa isin jaa. Itti aansuudhaan updates waan jaamu waan irra jirru isin beeksisuudhaaf koreen godhamtee jirti tan dhimma abukaatoo looyeraa namticha san seeraaf dhiheessuudhaaf irratti hojjechaa jirtu koreen haga dandeenyu wal qindeessinee walit dhufnee wal ijaarree jirra. Guyyaarraan tanaa xalayaan barreeffamee dhumee gara gartee qaama laalchisutti ergamaa jira. Kana akkasiin nu hubadhaa obboleeyyan keenya namticha san seeraaf dhiheessina biitii biyya seeraati waan biitii seera qabduun waan goonu godhaa jirra. Kanaafuu akkasiin nu hubadhaa jechuu kiyya. Dubbiin tun dubbii nuti Facebook irratti dhufnee waa hunda dubbannu miti asirratti dubbii marqinuu miti takka bocnuu miti waan qabatamaa ta'e hojiidhaan gaafa hojiitti mirkaneessine isin beeksisna inshallah. Kanaafuu keessattuu ummanni hawaasni kiristaanaa kan Oromoodha dhimma kana nutiitu inumaa namticha kana seeraaf akka inni itti gaafatamu dhiheessa. Obboleeyyan keenya kan muslimaa inumaa dhimma kana nurratti dhiisa jechuun keessan ulfinaa fi kabajaa guddaa galatoomaa isin jira. So itti aansuudhaan keessattuu Sheekh Amin Ibroo sheekotii teenya kan biyyaa
dhaamsa isaan dabarsistan waa hedduu waan isin ummata kana walitti nagee buusuudhaaf jidduu keenya rakkoon akka dhufne godhaa jirtan hedduu galatoomaa ulfaadha isin jechuu barbaada isinillee. So akkuma beektanitti dhimma kana gaa seeraaf akka namtichi dhiyaatu xalayaan barreeffamee qaama dubbii laalchifamuuf barreeffamee ergamaa jira. Nu obsa gaafa waa isinitti hajamne yoo jiraate gara waan barbaannu waan nu barbaachisu isin beeksisna. Kanaafuu kun akkasitti jira qooqa qabadha jechuu kiyya. Kaan immoo jarana waan tokkos dubbachuu barbaada. Wantichi namtichi kaayyoon isaa tokkos qabsoo irraa ibduuba nu deebisu, dhugaa keenya irraa illee ibduuba nu deebisu, walitti illee nu buusu, nu burjaajeessu ajandaa guddaa qaba namtichi. Garuu kaayyoo isaatiif akka nuti manaa hin bahin kaayyoon keenya kaayyoo Rabbii fi Rasuul sanii gaditti kaayyoo nama taanee jiraachuu, of taanee jiraachuu, mirgi keenya kabajamee mirgi namaa osoo hin tuqamne mirgi keenya illee kabajamee jiraachuudha. Waan kaleessa kaayyoo manaa baaniif, kaayyoo kaleessa qabsaa'aa turreef, dhugaa ummata teenyaa tan dhabamteef, ummata keenya kan sarbameef, kan hidhameef, kan ajjeefameef, kan buqqaafameef, kan mirgi isaa miidhameef, waan kaleessa waloodhaan tokkummaadhaan diina dura dhaabbannee hojjechaa turre xiqqoo takkallee haga sarara huuba ijaa tokko takkaamoo sarara waraqaa, sarara xalayaa xiqqashoollee hagas tokko qabsoo teenyarraa kaayyoo kaleessa manaa baaniif, dhugaa kaleessa qabsaa'aa turreef habba takka haga hubaa takka illee akka ibduuba nuun deebisne hadaraa isin dhaamachuu barbaada. Dirqama keenya kan kaleessa bahaa turre arraan tana sababaa namtichaa kanaatiif dirqama keenya kan nurra jiru kan namoomaa, kan sabaa, kan lammiidhaa, kan biyyaa, mirga amantii keenyaa kan sarbame, kan miidhame, mirga keenya guutuudhaaf habba takka falmachuurra akka ibduuba nuun deebisne namtichi kun duuba. Kaayyoo isaa guutuudhaaf yoo namni arraan tana qabsoo kaleessa godhaa turre xiqqashoo tokkollee guufannee ka ibduuba deebinu taane kaayyoon namtichaa guutamtee beeka. Kana hubadhu. Yoo xiqqoo arraan tana nuti qabsoo teenya tan kaleessa dubartiin teenya dhumaa turteef, gudeedamaa turteef, ajjeefamaa turteef, hayyoonni keenya adamsamaa turaniif, imaamoonni keenya ajjeefaman, lubootni takka qeesotni itti ajjeefaman, qabsaa'onni hangaftoonni keenya, abbootiin keenya, ayyooleen keenya keessatti wareegaman, kaayyoo uumama Rabbiin nu uumee mirga guutuu Rabbiin nu kenne san kan nurraa sabame, kan nurraa fuudhame deebifachuudhaaf kaayyoo baaneef san xiqqoo takka illee akka ibduuba hin deebine. Sagalee uummata keenyaa kan biyya keessatti hiriira bahuu hin dandeenye san uummata keenya kan hidhameedhaa keessa jiru saniif sagalee ta'uudhaaf yaamiinsa hiriiraa yaamamaa jiru kaleessa daran kaleessaas nuti namticha kanaaf bahan turre. Inni haanurraa gammaduuf bahan turre jarana beekaa. Arraas isa gammachiisuudhaaf wanni hafnuuf hin jiru. Kaleessaas isa gammachiisuuf hin miti. Arraas isa gammachiisuudhaaf yoo hafne isa gammachiisuu fakkaata. Kaayyoo isaa guutuu jirraaf. Qabsoon keenya itti fufuu qaba malee ibduuba deemuu hin qabu. Kuni gufuu guddaa
qabsoo keenya irratti ta'uudhaaf dhufe naqasa kana hubadha. Kanaafu qabsoon keenya hin gufatu. Hiriirri kun ilmaa hiriira ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam miidhameef nurraa tuqameef keessatti sagalee rasuula Rabbii alaihi salatu wasalam ta'uudhaaf tumsuudhaaf kan keessatti godhamuu qabu jedhiitiin amana. Inni nu diiguu barbaade nuti ni jaaramne jennaan. Inni nu dhaabuu barbaade nuti duratti deemna jennaan. Inni wal nu ficcisiisuu barbaade nuti tokkummaa keenya cimsina jennaan. Inni amantiidhaan jibbaa nu jidduu uumuu barbaade nuti immoo jibbaa nu jidduutti argamu jechuu qabnaan. Rasuula keenya arrabse rasuula keenya nuti ni faarfannaan. Rasuula keenya xiqqeessuu barbaade nuti rasuula keenya ni ulfeessina jechuu qabnaan. Inumaa ummanni kiristaanaatiif waaqeffataan hiriira kanarratti isloogaanii rasuula Rabbii ni jaalanna jedhu. Rasuula Rabbii ni jaalanna jedhu. We love you Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam inumaa jedhu qabannee bahuudha qabna guyyaa san. Rasuula Rabbii alaihi salatu wasallam ni jaalanna jedhu. Rasuula Rabbii ni kabajna jedhu. Amantiin keenya kiristaana illee ta'u amantiin keenya waaqeffataa illee ta'u rasuula Rabbii alaihi salatu wasallam mirga isaatiif ni dhaabbanna hiriira jedhu ta'uu qabanja. Hiriirri kun inuma hiriira rasuula Rabbiitiif tumsuu ta'utti jijjiiramee keessatti qabsoon keenya illee gaggeeffamuu qaba. This is akka nama tokkotti akka ilaalcha kiyyatti akka Naasirittiin dubbachaa jira beeke. Kuni jecha Quraanaatii fi jecha hadiisaatii jecha kiyya. Hiriirri bahamu kun hiriira